Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa dhimma qondaalota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessatti argaman irratti mari'achuuf mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin beellama qabachuu ibse. Gaaffileen haaraa yeroo fi jajjaboon miseensota paarlaamaa Itoophiyaa irraa dhiyaatan muummicha ministeeraa biraa deebii hin argatiin hafan. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Kennesaa Ayyaanaa hospitaala duraan itti yaalamaa turan irraa gara hospitaala olaanaatti riiferiin barreeffamuufiin himame. Itoophiyaatti deeggarsi namoomaa addaan cituun hanqina nyaataa hammeesse. Waliigaltee Piriitooriyaa booda loltoonni Eertiraa lammiilee Tigraay 300 ol ajjeesaniiru jedhame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa. Oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaatiin. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa dhimma qondaalota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiran irratti mari'achuuf mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin beellama qabachuu ibse. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa haala qabisa qondaalota adda bilisummaa Oromoo ABO mana sirreessaa keessa jiranii irratti mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin marii geggeessuuf beellama qabachuu miidiyaan dhuunfaa biyya keessaa gabaaseera. Koomishinichi haala qabinsa hoogganoota miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa jiranii hordofaa turuu hoogganaan biiroo koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa damee Jimmaa obbo Badhaasaa Lammeessaa yaadachiiseera. Qondaalonni, miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo fi Koongireensii Federaalawaa Oromoo haala seera hin hordofiniin jumlaan hidhamaa jiraachuu eeruun hordoffii koomishinichi geggeesseen kan hiikaman jiraachuu ibsuun geggeessitoonni adda bilisummaa Oromoo 7 ta'an ammas mana sirreessaa keessatti argamuu jedhe. Rakkoo kanaaf fala barbaaduuf mootummaan naannichaa wajjin mariin kan taasifamu ta'uu addeesseera. ABO'n waltajjii fi carraa argatee hunda fayyadamuun qondaalota, miseensonnii fi deeggartoonni paartichaa mana hidhaa keessa jiran akka lakkifaman gaafachaa turuun ni yaadatama. Karaa biraatiin humnoonni nageenyaa naannichaa sirreeffamtoota irratti sarbamiinsa mirga namoomaa raawwachaa kan jiran ta'uu koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa dabalatee qaamolee hedduun ibsaniiru. Lammiileen nageenya naannolee rakkoon nageenyaa jiru keessa jiraatan poolisii naannichaa fi milishaan reebichi ulfaataa kan raawwatanii fi mirga kan sarbaman ta'uunis eerameera. Ajaja mana murtii kabajuu dhiisuun shakkamtoota mana murtii bilisaa akka bahan tumeef poolisiin gad lakkisuu diduun to'annoo jala tursiisaa kan jiru ta'uunis ibsameera. Dameen koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa Jimmaa keessumaa dhiyeenya kana ajaja mana murtii malee jumlaan namoota qabuu fi hidhuun baramaa dhufuu eeruun gochaan kun akka dhaabbatu irra deddeebiin kan gaafanne ta'us daran itti cimaa dhufuu ifa taasiseera. Haa ta'u malee sarbiinsa mirga namoomaa lammiilee nagaa fi sirreeffamtoota irratti raawwatamu yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufeera jechuun qaamni dhimmi ilaallatu tarkaanfii akka fudhatus gaafateera. Gaaffileen haala yeroo fi jajjaboon miseensota paarlaamaa irraa dhiyaatan muummicha ministeeraa biraa otoo deebii hin argatiin hafan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad guyyaa kaleessaa yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa irratti argamuudhaan gaaffilee miseensota mana marichaa irraa ka'aniif deebii kennaa oolaniiru. Deebii fi yaada sa'aatii 2 oliif haasa'an kanaan gaaffilee ka'an kan deebiin argatiin darban jiraachuunis hubatameera. Dr. Abiy gaaffilee tokko tokko yoon dhiisee darbe wayya waan ta'eef dhiiseeraa jedhaniiru. Gaaffilee dhiyaataa turan keessaa inni guddaan tokko dhimma rakkoo nageenyaa yommuu ta'u, miseensi paarlaamaa obbo Aanessaa Malkoo gaaffii dhiyeessan keessaa tokko dhimma marii araaraa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti eegalamee turedha. Mariin araaraa sun maalirra ga'eera jedhamanii akka ibsa itti laataniif kan gaafataman muummichi ministeeraa osoo deebii homaatu itti hin kennin darbaniiru. Miseensi paarlaamaa obbo Biraanuu Ankaaraa yoo ammaa kana hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa maalirra jiraa jechuudhaan akka muummichi ministeeraa ibsa itti laataniif gaafatanii turan. Haa ta'u malee gaaffii kanas Dr. Abiy utuu deebii itti hin kennin hafaniiru. Dhimmi marii araaraa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti eegalee ture nageenya buusuu keessatti qooda qaba jedhamee lammiilee biyyattiidhaan eegamaa kan ture haala uummataafis humnoota siyaasaafis ifa hin taane adda cituun isaanii beekama. Dhimma kana irratti hayyu-dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ayyaana hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa ilaalchisuun wayita ibsa kennanitti gaaffii miidiyaaleerraa isaaniif dhiyaate yommuu deebisanitti haalli waliigaltee sanaa nuufis uummata Oromoofis paartilee siyaasaa kaaniifis ifaa miti jechuudhaan deebisan. Akka waliigalaatti nagaa buusuu yoo barbaadame abbaa dhimmaa waliin haasa'amuu qaba jedhanii abbaan dhimmaa sunis adda bilisummaa Oromoo akka ta'e dubbatanii turan. Gama waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaatiin garuu wantoonni irratti wal hubachuun dadhabame mariin sun addaan citee hin ibsamiin jira. Gama biraatiin yeroo ammaa kana keessa haalli hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa qaamota baay'ee keessatti gaaffii uumaa kan jiru ta'uun ni beekama.
Baatii lama dura muummichi ministeeraa Itoophiyaa fi pirezidaantiin Eertiraa bifa ciigoo waliif deebisuu fakkaatuun miidiyaa irratti dubbachuun isaanii ajandaa miidiyaalee ta'ee turuun ni yaadatama. Adda bilisummaa Oromoo ibsa yeroo adda addaatti baasaa tureen mootummaan Eertiraa sochii waraanaa fi tikaa Itoophiyaa keessatti taasisaa akka turee fi jiru himaa ture. Dhiheenyas ayyaana hundeeffama adda bilisummaa Oromoo irratti haasaa kan taasisan hayyu dureen dhaabichaa Oromiyaa keessa bakka waraanni Eertiraa itti hin geggeessine hin jiru jechuudhaan dubbatanii turan. Qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Kennesaa Ayyaanaa hospitaala duraan itti yaalamaa turan irraa gara hospitaala olaanaatti riiferiin barreeffamuufiin himame. Qondaalota adda bilisummaa Oromoo torban bakka tokkotti hidhamanii jiran keessaa kanneen kanaan dura haalli fayyaa isaanii yaaddessaa hin turre dabalatee warreen duraan dhukkubsachaa turan keessaa namoonni muraasni guyyaa kaleessaa hospitaala geeffamanii akka turan nama ijaan argerraa odeeffadheera jechuun OMN gabaase. Akka gabaasichaatti obbo Kennesaa Ayyaanaa wiilchariitiin dhiibamee ol seensifamuusaa kan ibsu maddi kun obbo Lammii Beenyaas namootaan deeggaramee gara mana yaalaa yeroo seenu argeera jechuun eeruusaa kenneera. Dhimma kana ilaalchisee yaada kan kennan gaafatamni quunnamtii hawaasaa ABO obbo Lammii Gammachuu odeeffannoon kun dhugaa ta'uu himanii obbo Kennesaa Ayyaanaa haalli dhukkuba isaanii baay'ee waan itti jabaateef gara hospitaala olaanaatti riiferiin barreeffameefii jira jedhan. Sababa poolisiin hayyama yaalamuu isaan dhorkuuf dawaa fi yaala fooyya'aa ga'aa ta'e walitti fufinsaan argachaa hin jiran kan jedhan obbo Lammiin sababa kanaaf jecha dhibeen isaanii daran itti hammaachaa jiraachuu dubbatan. Qondaalota kanneen keessaa obbo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa kanaan dura dhukkuba hamaa dhukkubsatanii akka hin beekne himuun guyyaa kaleessaa garuu obbo Lammii Beenyaas dhukkubsatanii gara kanaa akka dhaqan ibsu. Obbo Lammii Beenyaarraa odeeffachuu kan ibsan gaafatamaan quunnamtii hawaasaa ABO kun haalli obbo Kennesaa Ayyaanaa keessa jiran hedduu ulfaataa fi hordoffii qajeeltoo kan barbaadu ta'uu himan. Qondaalonni olaanoo fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo buraayyuutti hidhamanii jiran sarbaminsa mirga namoomaa ulfaataa jala jiraachuu gaafatamaan quunnamtii hawaasaa ABO obbo Lammii Gammachuu himanii uummata Oromoo fi miidiyaaleen hunduu dhimma haqaa dhabuu qondaalota kanneen irratti callisuu akka hin qabne dhaaman. Itoophiyaatti deeggarsi namoomaa adda cituun hanqina nyaataa hammeesse. Itoophiyaatti deeggarsi midhaan nyaataa adda cituurraan kan ka'e rakkoon hanqina nyaataa hammaataa jiraachuun dhaabbanni gargaarsa namoomaa Doctors Without Borders beeksise. Sababa hanqina nyaataa baay'ee dabalaa jiruuf dhiyeessiin nyaataa dhaabbilee gargaarsaa addunyaatiin Itoophiyaa keessatti taasifamu itti fufuu qaba jedhe dhaabbanni kun. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa USAID fi sagantaan nyaataa addunyaa ji'a darbe keessa deeggarsa midhaan nyaataa naannoo Tigraay fi bakkeewwan birootti taasisan addaan kutanii turan. Sababni ammoo deeggarsi midhaan nyaataa fi faayidaa hin malleef ooleeraa kan jedhudha. Dhaabbanni Doctors Without Borders akka ibsetti Itoophiyaatti namoonni miliyoona 20 ol ta'an deeggarsa midhaan nyaataa irratti kan hirkatan yoo ta'u, osoo deeggarsi kun addaan hin citiin durayyuu gareen meedikaalaa keenya hanqina nyaataa guddaa argaa ture jedheera. Hanqinni nyaataa lammiilee saaxilamoo ta'an maloota ittiin rakkoo dandamatan kan akka qabeenya isaanii gurguranii nyaataan geeddaruu, kadhachuu fi daa'imni hojii humnaa akka hojjetan fa'iif saaxilaa jira jedhe dhaabbatichi. Waliigaltee Pretoria booddee loltoonni Eertiraa lammiilee Tigraay 300 ol ajjeesaniiru jedhame. Waggoota lamaa oliif lola mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti kaaba biyyattiitti geggeeffamaa tureen loltoonni Eertiraa lammiilee Tigraay hedduu ajjeesuu, qabeenyaa fi manneen hawaasaa barbadeessuun gabaafamaa tureera. Erga waliigaltee Pretooriyaatti loltoonni Eertiraa dachee Tigraay gadhiisanii ni bahu jedhamee eegamus waliigaltee sana boodayyuu namoota nagaa 300 ol ajjeesuun isaanii gabaafameera. Barruun Washington Post maxxansa isaa roobii har'aa qabatee baheen akka addeessetti namoota miidhaa irraa gahee kanneen ijaan arganii fi taatee kanatti dhiyoo jiran irraa akka qoradhetti loltoonni Eertiraa ammayyuu kutaalee Tigraay naannoo Maariyaam Shawit keessatti haleellaa mirga namoomaa hamaa raawwachaa jiru jedheera. Kanneen haleellaa suukkanneessaa ajjeefaman keessaa awwaalchi namoota 150 naannoo Bataskaana Abunee Libaanoositti akka raawwatame namoota ijaan argan irraa odeeffadheera jechuun barruun kun gabaaseera. Lola kaaba biyyattiitti geggeeffamaa ture kanaan loltoonni Eertiraa dhiiga namaa dhangalaasaa, qabeenyaa fi qe'ee uummataa barbadeessaa turuun ni beekama. Hundeeffamaa adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa irratti haasaa kan taasisan hayyu dureen ABO obbo Daawud Ibsaa loltoonni Eertiraa naannoo Oromiyaa keessatti lubbuu lammiilee nagaa balleessaa jiru. Kanaafis qaamni dhimmi ilaallatuu fi uummanni Oromoo bal'aan akka quba qabaatu barbaanna jechuun isaanii ni yaadatama. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube Gadaa Miidiyaa Neetwork like, subscribe gochuun maatii ta'uu hordofaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaatu ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen fi wajjin turtii gaarii.